السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إغاني أرانتنا غافي سديه ديبي ولين قبضي ديادي جرا. غافين سديه كان غباب سيتين إسيني دي هيسا كان غوتن غوت إسيني ديبي سوفي كان إن هم تقول راكاتا إسين غرسيسوس جرا. أوكي تقفى جل قبرتي غافين مال جرا. Gaafii deebii isaa waliin jira. Tokkoffaa fireendii feesbuuk keenya akkamitti dhoyfachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Asirratti ni argitan jedhee yaada. Lammaffaan maal jedha, moobaayila keenya yeroo baak app endarii istoor goone imeelii nu gaafata. Akkamitti banachuu dandeenya yookaan moobaayilii keenya akkamitti haquu dandeenya. Fakkeenya moobaayilii dhiyeenya kana moobaayilii tokko tokko email irratti bannisan nu gaafate yeroo nuti log out goone yoo password hin beekne gonkumaa banachuu hin dandeenyu jechuudha. Baay'ee karaa hedduu nu gaafata jechuudha. Kanaaf akkamitti akka email nu gaafanne gochuu dandeenya kan jedhuu fi sadaffaa irratti Facebook lakkoofsa irratti baname akkamitti gara email itti jijjiiramu kan jedhudha. Gaafii kana yeroo hedduu gaafataa turtanii akkasumas yeroo hedduu wanni kun post godhamaa ture jechuudha. Ana qofa osoo hin taane nama hedduutu waan kana maxxansaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko barnoota dabre waan keessa deemtanii waan hin laalleef keessaan dhuftanii yeroo nu gaafatan irra deebina isin ibsuudhaaf baay'ee nama ulfaata. Deebii nama hundaa deebisuu waan dandeenye kanaaf gaggabaabseen isin garsiisa. Amma jalqaba fireendii feesbuuk keenya akkamitti dhoyfachuu dandeenya kan jedhuuf as kiroom keenya keessa gallaa yookaan intarneet yookaan biroozar keenya keessa gallachuu gabaabumatti. Okay, erga keessa gallee asirratti mallattoo search irratti Facebook jennee barreessina jechuudha. Gabaabumatti san booda irra dhooyna. Ol harkisuudhaan bakka kana barbaaddan jechuudha. Facebook jedhee jalatti maal jedhee kaa'u kana jechuudha. Asitti website waliin kaa'u kana irratti dhooytan jechuudha. Erga irra dhooytanii haala kanaan anama dura waan log irratti godhee jiruuf open godhinaan jechuu jira. Maal gootee haala kanaan isin gaafatachuu isin yeroo inni haala kanaan isin gaafate bakka kanatti imeelii fi paaswordii keessan ni galchitu jechuudha. Okay, erga imeelii paaswordii keessan galchitanii jechuudha. Fakkeenyaaf men duraan keessaa qaba paaswordii haa galchu. Haala kanaan jechuudha. San booda yeroo akkan haala kanaan filannoo isin gaafate Facebook irratti dhayuun qabdan jechuudha. Maal irratti dhayuu qabdanii? Chrome irratti dhayuu qabdan jechuudha. Chrome tuutiin san booda just now jettaniin bakka kanatti. Erga just now jettaniin haala kanaan isiniif fida jechuudha. Akkuma amma arguu jirtan kana erga isiniif fide isin hundinuu ni beektan jedhee yaada. Gubbaa irratti bakka sarara sadii jirtu kana jechuudha. Akka fakkeenya moobaayila keessan gama gadii irra jirtu jechuudha. Naannoo kana irra jirtu. Isii mallattoo tana gubbaarraan dhooytanii profaayila keessan keessa galtan jechuudha. Haala kanaan maqaa keessan irra dhooytanii. Okay, gabaabumatti akkatti ol harkisuudhaan maal barbaaddanii as bakana about jedha, asitti photo jedha, asitti friend jedha. Isa friend jedhu kana jechuudha ni argitan jedhee yaada irra dhooytanii. Sana booda haala kanaan jechuudha bakka as friend jettee sarara qal'oo tana keessatti ol nimi irra jira. Amma fakkeenyaaf dhooysaa jira. Keessan duraan haala kanaan public ka jedhu kanarra yoo jiraate jechuudha bakka kanatti tuquudhaan jechuudha. Gabaabumatti immoo ka jedhu kana ni tuqxu san booda only me ka jedhu kana irra dhooytu jechuudha. Raayitii irra gootanii haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf only me irratti jijjiiramee jira jechuudha. Okay, kan fireendii dhoyfachuudha haala kanaan fireendii keessan dhoysitanii warra mutulaa fireendii malee fireendii keessan guutuu namni arguu hin danda'u jechuudha. Okay, inni biraamaa inni Facebook keenya emailiidhaan kan lakkoofsaan baname akkamitti gara wannaatti jijjiirra kan jedhudha. Gara emailii akkamitti itti yookaan itti jijjiirra kan jedhuuf jalqaba maal gochuu qabdan? Settingii moobaayila keessanii keessa galtan yoo emailiin qabaan jechuudha. Emailii banuudhaaf ay keessa erga galtanii akkaawuntii bakka jedhu barbaadan yookaan add akkaawuntii kan jedhu tuutan san booda ammas deebitanii add akkaawuntii kan jedhu gama gadii kana jalatti ni dhooytanii emailii uumuudhaaf. Sana booda Google ka jedhu kana filattan jechuudha. Erga Google ka jedhu kana filattanii
sirriitti na hordofa. Haala kanaan amma asitti imeelii oorfoon jira. Yoo imeelii haarawaa kan qabaattan taatan madrooloog ittiin goone taatan yookiin namni isiniif bane yoo fi banachuu illee baay'inni nama isin bira jirutti kan ta'e imeelii haarawaa banachuu qabdan jechuudha. Asirratti imeelii ni guuttanii erga imeelii guuttanii next gootanii san booda bakka paaswordii itti guuttanii haala inni isin gaafatan kireedit kaardiin isin gaafatan yoo taankisiisateen san booda erga itti loogiin gootanii haala kanaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Yoo hin qabaanne haara banuudhaaf create new account bakka jedhu kananitti wiitu jechuudha gama gadi. First name ka jedhu ni guuttanii last name ni guuttanii sana booda mee haala kanaan ni guuttanii akkatti guuttan jechuudha. Abdii Ahmed fakkeenya isin garsiisu jiran hojjechuun deemu. San booda asirratti deeyi ni guuttan waan inni isin gaafate waan itti aanee isin gaafatanii guuttan jechuudha. San booda saala keessan ni guuttanii dhiiraa ta'uu fi dubara ta'uu keessan ni guuttanii san booda haala kanaan next jettaniini. Asitti ammoo wanni beekuudha qabdan asitti maal jedhaa you will use this username to sign into your Google account jedha. Asitti maal jedhaa only use A up to Z or A up to Z or 0 up to 9 isin jedha. Haala kanaan asirratti maal goote qubee xixiqqaadhaan fakkeenyaaf asirratti abdii jedhee miireef qubee guddaan barreessame qubee xixiqqaadhaan nin barreessaa Ahmed. Haala kanaan jechuudha. Username asitti nu @gmail.com ka jedhu duratti isiniif kaa'ee jira. Abdii Ahmed isinan kana baree yoo barbaadan haaluma kanaan xumurtanii next jettaniin jechuudha. Amanatiitu jira. Mee fakkeenyaaf lakkoofsa tokko itti haa ida'u. Okay. As jalatti kun akka arguu jirtan kanatti irraan deebi'a. Yeroo tokko haala hin taane isin diduu danda'a. Haala kana amma qubee waa itti da'eetiin dabarsee manaa fudhatee jira. San booda asitti paaswordii ni guuttan jechuudha. Paaswordii erga guuttanii paaswordii jalqaba irra guuttan kana fakkeenya paaswordii yeroo guuttan haala kanaan yeroo barreessitan dura kanatti moobaayil tokko isiniif baasaa. Haala kanaan week yookaan strong jedhee barreeffama biraa as dura kanatti isiniif kaa'e yoo short isiniin jedhe hin fudhanne jechuudha. Kanaaf yoo inni strong yookaan week yookaan good isiniin jedhe san booda gad dabartan isuma achirra guuttan san ammallee kanarratti ni guuttan san booda next jettaniin jechuudha. Haala kanaan uummattanii gaafii itti aanus haaluma saniin guuttan jechuudha. Inni haala kanaani yoo ammoo paaswordii imeelii haaraa amma dura Facebook irratti hin banamin ka qabaattan ta'e ammoo duuban deebi'a. Maal gochuuti isinirraa eegama? Facebook keenya keessanii gallaa amma imeelii uummanni haa jennu fakkeenya Facebook keenya keessa erga gallee gabaabumatti Facebook keessa erga gallee as bakka sararaa isa sadii tana ni tuqna. Erga haala kanaan profaayilii jala galle akka ol harkisuudhaan akkaawuntii settingii bakka jedhu barbaaddan jechuudha gabaabumatti. Okay. Isa kana jechuudha akkaawuntii settingii ka jedhu kana irratti ni dhooytanii. Erga irra cuqaastanii general ka jedhu kana irra dhooytan jechuudha. General ka jedhu kana erga cuqaastanii sana booda bakka imeelii jedhu kanatti yoo duraan imeeliin keessa hin jiraanne as irratti cuqaasuudhaan imeelii haaraa uumtu jechuudha. Haala kanaan imeelii haaraa amma tolfattanii lafaa qabdan san jechuudha. Imeelii san Google Play Store keessattis login gochuu qabdan jechuudha erga bantanii san booda add imeelii yookaan add phone number ka jedhu kana isin ammoo imeelii galfachuu waan barbaadaniif add imeelii ka jedhu kana ni tuqxu. Imeelii qopheeffattanii lafaa qabdan san jechuudha. Haaraas jala galleete jechuudha. Imeelii haaraatti barreessu osoo hin taane imeeliidha tolfannee lafaa qabnu san jechuudha. Isa san as jalatti galchine san booda ogguu itti galchine booda confirm koodii nu gaafate jechuudha. Ega confirm koodii inni nu gaafate confirm koodiin isarra nuuf dhufa. Imeelicha keenya kan uumne kana irratti bakka Gmail jedhu keessatti koodiin isiniif ergama jechuudha yookaan linkiin. Koodii san fuutaniiti bakka kanatti galchitu jechuudha gabaabumatti.
yoo imeelii haaraa asirratti uumna ka jettan taate abad isinii fudhachuu hin danda'u jechuudha. Maal gaafata imeelii haaraa jalqabanii uumtanii erga uummattanii Google Play Store irratti login gootanii sana boodas jala dhuftanii imeelii achi uummattan san asi galchitan jechuudha. Erga imeelii san itti galchitanii booda maal isin gaafata paaswordii feesbuukicha keessanii itti galchitan ka jala jijjiiruu eddan kana jechuudha. Erga paaswordii itti galchitan confirmation code isiniif dhufa. Confirmation code itti galchitan san booda imeelii keessan feesbuuka jala galchitanii jirtan jechuudha gabaabumatti. Inni kun haala kanaanii ammaaf neetworkiitu waan harkifachuu jiruuf. Inni biraa maa inni gaafiin xumuraadha. Mobaayila keenya akkamitti restore goona akkami haquu dandeenya kan jedhu jira jechuudha. Inni kaan ammoo kan haquus beeku yeroo hainee jenne jechuudha. Akkuma beekamu namoonni isa ittiin cufan kanaafi ammas isa walakkaa kana jechuudha naannoo kana jiru san tuquu fi akkasumas sagalee hir'istuudhaan yeroo takkatti walafoo gadi qabne jechuudha. Mobaayila keenya cufnee kaanee akkasii qaqqabne nuuf banamaa san booda akkaataa itti risiit godhan san ni beeytanii. Erga gootanii booda imeelii isin gaafata jechuudha. Kan akka isin hin gaafanne jechuudhaaf maal gochuu qabdanii siitingii keessan keessa galtan jechuudha. Sana booda wal harkisuudhaan backup and reset ka jedhu kana tuqxanii sana booda as irratti fakkeenyaaf yoo akkaawuntiin keessan duraan ka jiraatu ta'e namoonni reset gochuu hin beekne mobaayila haquu hin dandeenye hin beekne ay keessa galtanii hayxan jechuudha. San booda erga haala kanaan backup and reset ka jedhu tuqxanii san booda factor data reset ka jedhu kana irratti tuqxanii achi booda ammas maal jettanii reset phone ka jedhu tuqxanii koodii keessan itti galchitan jechuudha. Yeroo koodii keessan itti galchitanii booda gabaabumatti reset phone ka jedhu tuqxanii san booda reset ta'ee xumurtanii jirtan jechuudha. Mobaayila keessan backup and restore aganni godhee xumuritti yeroo inni xumure akkaataa itti bantan language ni filattanii next gootanii skip jettanii bantan jechuudha. Warroonni akkaawuntiin jala jiru jechuudha mobaayila keessan maal gochuudha qabdanii akkaawuntii bakka jedhu kana dhuftanii yookaan immoo osoo akkaawuntiin jenne kanatti mobaayilli garagaraa as naannoo kanatti yookiin Google ka jedhu bayuu jira jechuudha argachuu dandeessanii Google ka jedhu irra dhootan jechuudha. Yookaan immoo warroonni mobaayilli keessan akkaawuntii leesiniif akkaawuntii tuqxanii add akkaawuntii bakka jedhu osoo hin tuqne bakka Google jedhu kana barbaaddan jechuudha. San booda fakkeenyaaf imeelii kana jechuudha. Haala kanaan jechuudha imeelii kana amma ni argitan jedhee yaada. Imeelii kanatti mobaayila kiyya irra jira jechuudha. Amma yoo mobaayila kiyya riisitti godhe yeroon taraa lammataa deebi'eeti banu riisitti godhe yeroo jedhe imeelii kana na gaafata jechuudha. Imeelii kana yoon paaswordii isaa hin beekne gonkumaa banachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoo imeelii paaswordii beektan rakkoo hin qabu. Yoo imeelii kana paaswordii isaan beekne maal gochuudha qabdanii remove account bakka jedhu kana tuquudhaan remove account gootan jechuudha. Guutumaan guututti imeelii tokko illee mobaayila keessan irratti nambistan remove account kana tuquudhaan account kicha keessaa baastan jechuudha. Yookaan ammoo as naannoo kana irratti tuqaa sadii isiniif baasa mobaayilonni akka Samsung faa jechuudha Galaxy tuqaa sadii san yeroo tuqxan haala kana remove account ka jedhu isiniif fida. Remove account ni gootan taraa lama isin gaafata okeetti gootanii baastan jechuudha. Imeelii kamuu mobaayila keessan irratti hafuun qabu san booda gabaabumatti maal gootan jechuudha isinis backup and reset ka jedhu kana dhufuudhaan factor data reset ka jedhu tuquudhaan reset phone gootan jechuudha. Gabaabumatti yeroo taraa lammataa deebu koodii tokko isin gaafatu yookaan imeelii isin gaafatu jechuudha. Haala kanaani akka share waliif gootan isin jedha. Okay, gabaabumatti YouTube channel kiyya Musa Abdullah jettanii search gochuudhaan subscribe akka gootan isiniin jedha. Haala kanaan asirra mallattoo search kana irratti Musa Abdullah jettanii barreessitanii haala kanaan barreessuudhaan search gootanii
erga sarchi gootanii haala kanaan isa jalqabarra jiru jechuudha mallattoo alaabaa irra jirtu tana jechuudha isa kana irratti cuqaasuudhaan subscribe gootan jechuudha as mallattoo diimtuu jirtu tana irratti tuquudhaan sana booda as bakka kanatti mallattoo notification jirtu tana mallattoo tana ni tuqtu kallattiidhaan jechuudha akka viidiyoon gadhiise isin bira ga'uuf haala kanaan akka subscribe gootan galatooma warri subscribe godhin subscribe godhaa isiniin jedha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.